Dachaan haa jirtaa barbaadu. Agartee. Ifnaa qabu keetiif. Lammaffaa isii fiddee ifnaa qabu keetiif. Tana sin jirres biziidhaan gargaaruu dandeessanii tana waa hunda wal maranneetiin as fidee akka yaaddoo gargaaru. Kaabikiyoon bareedduudha boo'e micoon hin fuudhaa baga fiddee wati galatoo. Akkam barti. عليكم ورحمة الله وبركاته دوتوتا فردفتوتا ماتي channel أمبو توب سلامتان تنتان أني الرخاتي سنبرا جيسو سنجنا أرى أنا في تسليمة داتو تسلياتي تسليما هاريا فريندي تي إن شاء الله فريندي تي هاريا فولو فين ديما إن شاء الله يا ربي إنه فري أكلت يران تناس يعني منا يدوتي أشياء وديمنا حرام منا يدوتي تجيبه وديمنا يدوني سكوان nama mana keessa gargaaruu hin qabneef waan yaani nama isa cinaa dhaabbachuu hin qabneef san if qabnee isiinis if qabdee akkasitti achi dheenee har'aan tana yaaddoo gargaaruuf deemna hanga isa bira dheenuu nu faana turaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaaf hordoftoota maatii chaanala keenyaa salaamtaan ta'itan onni irraa kaate isin biraa geessu isin jenna har'a mana yaaddootiin jira salaam jiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba harka fune daawwattoota hordoftoota maatii channel keenya jirtu nageenya keessan badhaadha salaamtaan keenya kan onni irraa burqe iddoo isin jirtan maratti isin biraa qabdu isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh isin jenna. Dhugaa dubbachuufis yaaddoon iddoo takka cinqamu jira ilmaan isaa nama uffata irraa dhiqu fadha wanni waa hunda waa godhuufi fadha yaaddoon kophaa isaa cinqamee jira uffata dhiqaa nyaata godhaa ijoolleenis gabboo feetii haa qilleensa fudhachuu feetii hatiiqaa yaani haa gabbaasanii deddeebisuu feetii karaatii feetii tana hunda yaaddoon kophaa isaa cinqameeti waan tana hunda itti yaadee mataanis itti wareeree kophaa isaa waa hunda waan tana hunda nama bira dhaabbatu yaani kan namni bira dhaabbatu hin jiru mana keessa haalaata mana keessa tana hunda kophaa isaa cinqamee waan saayinni yaaddoon cinqame mucatti tana waa hunda wal maranneetiin as fidee akka yaaddoo gargaartu mana keessa kophaa isaa waa hunda godhuu yaani harki tokko dhiqee xuriin baasu akka dhuftee mana kana keessatti wajjiin ilmaan tajaajiltu. Taniifin fidee waa hundaa isii wajji wal maradheeniitiin jira akkanatti yaadda wayii. Bareedaa dhagaa. Yaani. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen illee baay'ee takkana cinqaa jirti. Akkamis cinqitee jechuun keessan hin oolamu. Amma fakkeenyaaf dheengadda fuudheetiin bakka isaan itti taphatan geessisee ture. Bakka isaan itti taphatan sanitti silaa viidiyoo sirriitti irraa mara. Yoon irra ayyaan akka rakkabe harka tokko maruun baay'ee takka nama rakkisa. Isa kana qabee deemeennitiin jara kaan silaa harka qabadhee deemanii tuunas fiidii tuun garas fiidii baay'ee takka na cinqanii sanumaa utee jennaan silaa haati manaa nu bira jiraattee cinqiin sun hundinuu hin jirtu. Atillee reeddu takka galatoomii eegaa obboleettii ta'e tana fiddee. Jaarsa wayii qabdi isin? Isin hin qabdu jaarsa. Neerumneen? Haaree har'a mara haaree. Amma dhufte? Rakkoon hin jiru. Kanaafuu akkanatti waa hunda wal cinaa dhaabbachuun ilmaan Oromootiin wal cinaa waa hunda. Maal silaa fira keetti moo? Laa firaa miti. Fira kiyyaa miti. Bas ka Oromoo barata. Oromummaadha. Numaan agaree haareyaa ifumatti nas qabee akkasitti kanti mana keenya keessa maatiin tajaajilan beektaa. Akkasitti yoo as dhuftee faasii gargaartee waan mana keessaa barbaachisa. Yeroo ati faa dalagaa deetu yookiin ilmaan irraa jijjiirtee huccuu uffata dhiitee fi akkasitti tan hunda itti himeetiin jireessiis. Taa'uun hin jiru kana gargaartee tumuu deemte malee beekti. Hin ta'isu maaliif namni waan biraa jira. Maalaa hin ta'isu anaafis hojii dhufa maal. Ammoo isiin eegaa haarawa taatee amma biyya irraa dhufte eegaa ni isin heerumin. Taatee jirti. Akkam taatee. Kana suutaa zoina. Akkam maal suutaa zoina. Amma darbatti haasa'e maali waan walirraa dho'isu jira.
isinis waa hunda sisteemeetiin jiraar maali waa hunda uni beeyti maal ta'e Eenyu maqaan keenya? Maqaan kiyya Tasliima. Tasliima. Maashaallah. Achitti ibsime daawwattoota biratti. maqaa kichitti meef Maqaan kiyya Tasliimaadha. Tasliimaa maqaan kee? Tasliimaa eenyuti? Tasliima Mahammad. Dhalattuu isaati? Dhalattuu Watar. Watar. Harargee ba'aa aanaa Watar. Akkoon qabayee. tan akkanaatiin sin jaa waa hundaafuu maal onni reefu booda wal mari'anne jettisan ammaan tan yoo natti hin ta'u. Rakkoo qabaate qallee. Laafa waan takka hojii waan takka sirraa dho'istu hin jiru watis qaba duraanis waan irraan dho'istu ammaan tan yoo natti hin ta'u maali maal rakkoo qaba. Laafa isiin amma hojii ammaan tana dhufteemi? Hojii faana ilaallaa fi san jechuudhaaf malee waan biraati miti. Lammiidha. Anillee akkaan if qabee obboleessa kiyya kanaaf mucayyoon tun bira dhaabbannetti isinis bira dhaabbachuu dandeessanii isiniin ja'a warroottan itti dhiyaatan warroottan magaalaa sanaa keessa jirtanis akka dhuftanii mana yaa'anii waan dandeessan gootaniif bakka inni jirutti dhuftanii gargaarsa godhuuf hin dandeessanii warroottan as hin jirres biizineesaan warroottan as hin jirres biizineesaan gargaaruu hin dandeessanii jalatti lakkoofsaatti isiniif hin kaaya akkasitti achiin argachuu dandeessan. Tole gara daawwattoota hordoftoota keenyaa gara biizineesaatiinis na gargaaruu hin barbaadu. Maaliif du'aa'i naagooraanis gahaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf takkaan rakkanne utaaloo na qabe gara biizineesaatiin alhamdulillah biizineesaa ni qaba. Xiqqaatullee ni qaba. Gargaarsa bira hin geenye amma ture. Yaani laa osoo maali lammii gargaarsatti rabbiin na naqiniiti gaafa gargaarsi immoo gargaarsi na barbaachise anuu isinumatti hima daawwattoota hordoftoota keenya innillee ammoo waa'ee gargaarsaa dubbate haa galatoomu an ammoo waliin hin jaaladhu tokkoffarratti du'aa'iidhaan nu gargaaru tokkoffarratti akkasuma lammaffarratti naannoo kana yoo jiraatan yeroo tokko tokko dhufanii ijoollee faana gargaaru hedduu takka bareedaadha. Sanumaa utee jennaan amma innillee hedduu takka galatoomu isa qofaa miti nasrallee akkanumatti intala takka fiddee intalti sunillee akkasumatti as keessatti na gargaaraa jirti. Arraan tana dhufne malee bara intalli takka ala isinii jirti. Sunis akkasii na gargaaraa jirti. Hedduu takka dheengadda dhuftee mana kana sirreessitee uffata miiccee waa baay'ee nu goote nyaatallee ni godhaa jettee turte. Du'aamu godhanii fi cinaa dhaabbattanii kan warroota naannoo tana dhiyaattanii warroota naannoo tana jirtanis itti dhuftanii gargaaruu dandeessanii isiniin jaa. Bakka barbaadu dandeessanii na gargaaruu dandeessanii tokkoffaratti ammas sadaffaratti jenne sadaffaratti yaaddoo akkana ta'e akkas ta'e yoo akkana taate haati mana keetii ni galti yoo akkana taate immoo hin galtu warri jettanillee hedduudha waatsaappiidhaan kan dhuftanii wajjin haasofne baay'eedha. Hedduu takka galatooma Oromoo keenya isin jenna. Viidiyoon kun ammoo chaayineela Ambootuu biratti gadhiifama. Ambootuu kanallee jajjabeessitaniiti inni kun dhiyuma tana dhufee ijoollee na jalaa fuudhuudhaaf dhufanii waan isa jaaren beeku liinaan jaaruun dhabduu ganda liinaatinni. Kanaafuu har'a waan bareedduu qabatee dhufe mucattiin tun akkas gargaartuuf himsii fidee naan jee hedduu takkaa galatoomu. Isillee na bira dhuftee na bira bultuu asin ooltu yeroo tokko dhuftee na gargaartee ka deemtu taati. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa hedduu takka isin jaalannaa isin kabajnaa waan isin nun jettan bira hin dabarru. Yoo isin ammoo haadha manaa deemitii akkana kallattii kanaan galchi jettanis kallattii isin hin jalman deemu. Yoo ammoo jalaa dhaabbadhu jettanis akkuma gartee isin bilbila ittiin bilbilanii irraa dhaabbadhu naan jettan sanitti bilbila irraa dhaabbadhee hin jira. Yoo isin bilbiltellee jalaa kaasu. Yoo ijoollee na bira jiraatte immoo jalaa kaaseetiin ijoollee kannaaf. Akkuma isin naan jettanii waa isin naan jettanii hojjetaa jira. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa mee maal jettati? Anis akkanumaan jira. Bas immoo garaatti jabattee bilbila jalaa kaasuu diduun kunis rakkoodha. Hindinne. Laa bilbila jalaa kaasuu hindinne. Ammoo dhimma kiyyaaf ittiin bilbilu. Maaliif ijoolleen ammaan tana yoo dubbisuu barbaadde
itti bilbileetiin bilbila ijoollee kannaaf. Ijoolleen ni dubbifti. Yoo isiin bilbiltees fuudheeti ijoollee kanna. Ijoollee wal dubbisanii mire. Wal dubbisan. Kana caalaa wanni jira. Hafta ati faadha akkamii jettee silaa yaani addaan baane isin kana isin manumarraa deemte malee. Addaan hin baane manarraa deemte malee. Addaan hin baane manarraa deemte malee gaafachuu qabdi akkamii nagayaa jettee gaafachuunis sirra waajiba. Akkam nagayaa yoo nan jedhe. Akka dhabii jettisiin. Akka dhabii. Nama kana maal gootee dubbistee. Tila kana waa karaan jawaattu isin jaabii. Atumaan daanuma inshaallah manatti ni deebiti jaartiin teetiisi rabbii guddaa wajjiniin amma nuti hanga dandeenyu jala deemnee deebisnaa hanga isiin deebitu nutis if qabne si cinaa dhaabbanna. Nama waan ati feetutti yaani xalabaa ati feetutti si bira dhaabbanna. Waan mana keessaa taatus waan nama si gargaaru feetus waan alaatis yaani yeroo hundaa'u dhufnee siraan laalla waa hundaa'u si gargaaraan sin jawaa saayiba kiyya du'aayis waa hundaa'u sin dhaabbanna. Galatoomaa isiin galatoomfannaa. Akkasumaanuu Oromoon teenyaas warroottan koomantii babbareedaa barreessitanii yaaddoo jabeessitan du'aayii godhaa jirtanii fi galatoomaa isin jennaan. Warroottaniif qabee as dhufee mana kanatti ilmaaniif waa goggodhee tajaajilee waa godhu jiruufis galatoomaa isin jenna asumaanii. Kan akkanas raasan fa'aa maashaallahi haa jabaattu wallahi isin san. Nasiraa Fatiyaa isaan kun gargaaraa jiran. Isaan haa jabaatanii. Dubartoota kan isaan ammoo qaama dura. Amma nutis amma inshaallah akka karaa dhiiraatiinis aanniin jira. Dachaa haatee jirtaa bara. Agartee. Obbaa ifnaa qabuu keetiif. Lammaffaa isii fiddee ifnaa qabuu keetiif. Hedduu takka galatoomi. Baska waan deengada sirra dalagee jeetiin ka hedduu takka rifachuun dhabu jeetiin. Guyyaa san na aarsitee bara. Sin aarse kaaya kaaya. Jaarsaliinaa kati fiddee piraankiin irratti hin dalayte ani hin beekne isa. Ani jaarsaliinaa viidiyoo keessatti guyyaa tokko daawwadhe malee. Arkeen turre takka. Ammoo jaarsaliinaa akka ta'e beeke iddoo inni waan inni hojjetu hin beeku as keessatti. Dhuguma na fakkeessanii guyyaa san kan inni isin kamalin isin xuune beekne. Alhamdulillah anuu wallahi isa sodaachaa din nama mana nama si dhufe nama manatti si dhufe maal goota. Waan takka. Ittuma dhiifte yoo inni si arrabsees yoo inni harkaan si qabate qofa qabdee tumta malee. Egaa inni mana si dhufe wanni gootu hin jiru. Takka hin jirtu. Kanaaf guyyaa san na jalaa baatanii. Alhamdulillah. Arrabmoo si jalaa baate. Aha maali guyyaa san siin aarsee arran siin ararfachuu dhufe. Obboleessi kiyya gaani. Mucayyoo fiddee. Karaa isheen fuudhaa akka sana. Akkam jechuudha. Maali? Maali jechuudha. Kalaas kaa mucayyoon bareedduudha boo'e mucayyoon hin fuudhaa boo'e baga fiddee wati galatoon. Akkam bar xiyyaarri hin bi'a. Xiyyaar. Teekam. Xiyyaar. Maal taate? Mucayyoo wal qaamattee. Akkam qaamattee. Narra wal qaban jettee baamattee. Maali ati haasawaa maal haasawaa itti Tasliima. Maali? Maali boo? Umarallee. Maali karaa tasliima anatti haasawaa jirtaami? Na anuma hojjaasa maal taate? Kanaaf san qaali tiyyaan si Oromoo keetti dhageesse. Ayye. Oromoo wal garsiisan malee wal hin barsiisanii jedhu. Ayye. Kanaafuu kan wal nu barsiifteemi. Ayye. Galatoomii atiis bakka qabdaa isillee bakka qabdi. Ayye. Eegaa. Akkam bakka maali? Namni hunduu bakka qaba bara. Namni hundi bakka qaba. Akka obboleenitti bakka qabna malee haa. Isinis akka obboleetitti bakka qabdi malee. Ani sanumaan jeeqa. Gisee dhuftee naataatee maarree gisee haasoytu maali? Qaadimaatii intartitun. Maal taatee yaa'e? Atis kun dogoggora keetire. Akkam dogoggora. Anama micoo laalee micoon xiqqoodha. Naataa namoonni hedduun beektee dhalaa naffidaniiti. Tana fuudhi jiran. Tamme. Tana fuudhi. Namoonni. Ayye. An fuudhi isin jenne ramma. Ammoo ati eega isii tana fidde isiin xiqqoodha isiin ni taatiisi. Ayye. Yoon fuudhes maal koo qabdi? Fuudhi jeesitti hin finneeran si haa gargaartu jeesin si fide mana kanatti maal taate? Ayye. Na kokkoltaa sabiyya. Tun tiyyaa bar tiyyaar. Tiyyaar. Anaa fuudhu deemaa. Asii fuudhu deema. Duuba akkana jettu ture. Akkamiin sin jira tiyyaa sin jiru dira reebu. Tiyyaan jenne jee tiyya. Tiyyaa tun anaa fuudhu deemaan sin jee bar. Maali daruuri an si haa gargaartu hin laa tiyyaa yoo ati jette
تيجي هيا خلاص تكلمنا أنا وني سيجيت انت يا ما اتما فهم تيجي تيجي خلاص هيك تيتاتي عادي نقدر قارتين ما دينتو خلاص سيجارتي وان برباتشا خراخ يانيس خراخيتني سيجارة أموت يا ساو أنا شكينا كيس في الديو شكينا كيس أكم مالية يا ساو ما نتي أكم ناتاتي أنا فودها لا تشكوا إذا ما نتاتي عمل شيطان ناتاتي يتيتي وان برا كيس في تجرتها بره يو فريندي تندايمو فريندي تيا خلاص تيتانان تيدي جالس يا مرة اللي سير أيوة أماري شكينا كيس في الدين سجرا أنا أمانتي وما أنتنا أمانتي دوران سير هذا مو نخيس أبوته أنا مو إسنتيجة يو مو سيتاتي سيفو بيسون إندندا uffata hoo nama bar maal na akka nama taates nin beeka siifis dhiisuun hin danda'a. Laa naan dhiisine. Am duraan isin haarawaa amma dhuftee heerumteen beektu abbaa manaan qabdu ati jennaaniin ta'uun ooltuu jee ilaale beektan eegatee taate immoo bira kuteetiin jira. Rabbi si baafannu. Rabbinaa kan rabbinaa yeroo alhamdulillah tanoota hordoftoota fi maatii chaanala keenyaa kun olaal akkanatti waa xiqqishoo karaakarii keessa seenneeti karaakarii keessa na naqee hiyyaan walleen nalallaalu fadhaansaa akkasitti. Aboo dhiifa magaan akkasiin jaalallee jeetaan hin beekne. Kanas ka akkasitti karaakarii keessa na naqee yaada biraa keessa na naqee akkasitti ammaan tana if keessa deebi'e alhamdulillahi. Yaaddonis nama nadiifa anumoji taphatee anumoji taphatee an ka dhugumatti hin fudhadhee kanaafuu dhiifamaa si jaanis ka si shakkuu xiyyaa. Laa rakkoon qabu. Ansittuu naarra beekte ani. Ani kan hundaa wanni naaseef wanni isin taatii bareedduudhaa xiqqoodhaa qashxiidhaa wanni hin jeef. Anumaan. Ani si ilaaluufi malee siifi isi ilaaluufi. Akka isinii kana jidduu waan jiru ilaaluuf malee waan biraati miti. Ani akkumaan yaaddoo sabaatitti yaaddoo sabaati. Kanuma obbolummaatiin isin jee malee. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya wanni jaames kana si haa gargaartu jeetti naa fide galatoomin jeeni. Galanni kan bitiin. Naa fide asin bultu na gargaarteeti gara mana isaanii galti. Kana waan ta'eef daawwattoota hordoftoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.